Jaalatamtoota maatii YouTube Kichuu Oromiyaa. Guyyaa har'aa kana YouTube kana hojii eegalchiisuuf bakka maatiin YouTube Kichuu Oromiyaa argametti haasaa saaqinsaa taasisuuf carraa argachuu kootti gammachuun koo hedduu ta'uu ibsachaa. YouTube kanaaf moggaasa maqaa Kichuu Oromiyaa jedhu yoo laannu Kichuu jechuun xobbee jechuudha. YouTube daa'imman keenya xobbee yookaan kichuu ta'an irratti dhibbantaa 98 ol waan xiyyeeffatuuf moggaasa kana argateera. Carraa kanatti fayyadamuun hojiiwwan YouTube kichuu ta'an muraasa ibsuun barbaada. Hojiiwwan ijoon Kichuu Oromiyaa irratti xiyyeeffatu faaruuwwan mata duree kitaaba gosa barnootaa kan barataa irraa ba'e bifa walaloon erga qopheessinee booda yeedaloo mataa keenyaa itti baasnee akkasumas yeedaloowwan hawaasa keessa jiranis fayyadamuun kan dhiyeessinu ta'ee yeroo ammaa faaruuwwan hedduun karaa YouTube kanaa hawaasa keenya bira ga'uuf qophaa'anii kan jiranidha. Faaruuwwan tapha adda addaa kan guyyaa dhalootaa, kan ispoortii, kan eebba barattootaa, barnoota idilee duraa, faaruu ogummaa adda addaa fi mata dureewwan barnootaa illee kan of keessaa qabudha. Qayyabannaa gosa barnootaa hundaan barnoota idilee duraa irraa hanga kutaa 5tti kan jalqabnuu fi gara fuula duraatti yoo haalonni kan mijatan ta'e daree itti aanus kan itti fufnu ta'uu asumaan hubachiisuun barbaada. Aadaa fi afoola bifa daa'imman madaaluun qopheessinee ni dabarsina. Leenjii gaggabaabaa fi gorsa hubannaa daa'imman keenyaa qayyabannaa barnootaatti cimsu akkasumas eenyummaa oromummaa isaanii isaan jaallachiisu ni ilaalla. Sababni isaa biyyaaf ta'uun, ofiif ta'uun, of jaallachuu fi biyya jaallachuu irraa ka'a waan ta'eef. Barnoota afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaa ni ilaalla akkasumas namoota afaan jalqabaa isaanii afaan Amaaraa ta'e afaan Oromoo baruu barbaadaniif barnoota afaan Oromoo dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu dandeessisu ni laatama. Kana malees shaakala kalaqa daa'immanii kan qabannee dhufaa jirru ta'uu beekee hawaasni Oromoo hundi daa'imman isaaf YouTube keenya akka hordofu affeeraa. YouTube'n Kichuu Oromiyaa guyyaa har'aa irraa jalqabee hojii eegaluu isaa ifaan labsuun barbaada. Xumura irratti maatiin daa'imman keessan natti amantanii akkan wajjin hojjedhuuf naaf laattan akkasumas meeshaa fi bakka na barbaachisuun yaadaanis kan na bira dhaabbattan hunda galatoomaa jechuun barbaada. Daa'imman abdii egeree Oromiyaa ta'an barnoota ammayyaa afoolaa fi aartiin qaruuf hojii hojjechaa jirru keessatti gara fuulduraattis deeggarsi keessan baay'ee waan nu barbaachisuuf nu bira dhaabbattanii dirqama namummaa fi oromummaa keessan akka baatan adaraan jedha. Galatoomaa.